Tole baga nagaadhaan dhuftanii akkuma duras isinitti himame walga'iin keenyarraa raawwii fi karoora baajetaa tokkoffaa kurmaana arfaffaa yaa'ii idilee lammaffaadha. Raawwii fi karoorri jiru maal fakkaata waan jedhu gama qeeqi tokko isin jiraata. Seektorri hundumtuu karooraa fi raawwii keessan bifa gabaasaatiin dhiyeessitanii jirtu. Amma danda'ametti muraasa isaanii ilaaluu yaaleen jira. Caalaadhumatti gabaasi kun wanta nutti agarsiisu inni guddaan yoo jiraate sadarkaa godaa jalqabee hamma gubbaatti dandeettiin hanqinni ga'umsaa guddaanii fi dadhabinni hooggansaa hundee gadi fageeffate akka jiru agarsiisa. Kun immoo seektoroota jiran qofa utuu hin taane sadarkaa olaanaa irratti illee hooggansa gubbaatti illee dhiibbaa guddaan akka inni dhufaa jiru agarsiisa. Kufneerraa qofa utuu hin taane ka'uun dandeenyaa inni jedhu iyyuu sadarkaa gaaffii keessa seenurra ga'ee jira jechuudha. Kanaaf amma yeroo gubuurrasii tokkoon keessan wanta addan irratti keessan kana bifa gabaabaa ta'een himtu yaada irratti kennamu hin kennina. Akkamitti fooyyessinaa? Maddi kufaatii kun maali? Akkamittiin immoo fooyyessuu isaa irratti tarsiimoo nuyi qabannee deemuu qabnu maali waan jedhu gadi fageenyaan irratti dubbachuun irra jira jechuudha. Egaa sadarkaa kufaatii keessaniin kaa'a ta'ee maal akkam godhuun beeku? Mee seektara barnootaa marraa yoo jalqabe gaariidha. Mee waan jettu jedhinaati. Sidaa kan barnoota hoogganu? Waajjira barnootaa kan hoogganu ana. Egaa galatoomaan jedha. Ergan gara hooggansa waajjira barnootaatti dhufee waggaa 3 asii wantoonni qabatamuun jijjiiramni argamu. Asaadhaan utuu hin taane hojiidhaan wanti jiru hedduudha. Isa kana gabaasaa waggaa darbe keessattis gochaa turre keessatti yaadatama. Egaa haa ta'u mi'a amma gabaabaatti karoorri ture bara baajetaa kanatti maal ture? Raawwiin immoo maal kan jedhu laallaa. Isa kana keessatti mana barnootaa babal'isuu yookaan ijaarsa mana barnootaa irratti waggaa bara baajetaa kanatti mana barnootaa 82 ijaarree xumuruudhaaf baajetii qabame qarshii miliyoona 100 fi miliyoona 36,347 ture. Isa kana keessa manni barnootaa ijaaramee xumurame 82 keessaati 3dha. 3 gaafa jennu kan hamma hojii jalqabuu danda'u tokkodha. Isaa fi lamaan kana ariitiidhaan xumursiisuuf uummatarraa qarshiin walitti qabamaa tureera. Isa kana qarshii miliyoona 3,200 fi akkas 6,000 walitti qabnee jirra. Egaa afachuu gidduutti mana barumsaa 82 ijaaruufi baajetii ramadame kun hundi kan mana barumsaa 82ti. Baajetii kun hundumtuu mana barumsaa tokko qofa ijaaree dhume birrii miliyoona 3 uummatarraa walitti qabdani. Egaa inni kun haalli bara baajetaa kun nuufiyyuu gaaffii ta'eera. Birriin karooraa ol fayyadamameera. Amma birriin jalqaba ramadame sun dhume miliyoonni 3 tuqaa waan akkasii uummatarraa funaannesi dhumee jira. Karooraa ol fayyadamneerra gama fayyadama birriitiin haala gaariirra jirra. Egaa kana qofaa miti gama qulqullina barnootaanis bara baajetaa kanatti waa hedduu hojjenneerra waajjirri barnootaa. Anis akka hooggansaatti hojii gurguddaan hojjechaa ture. Halkanii guyyaa hojjedhee waan baay'ee jijjiireen jira. Isa kana keessatti jechoonni dogoggoraan barraan hedduudha.
sirni tuqaalee wanti garaagaraa qorannoo godhame irratti. Isa kana keessaati jechoonni dogoggoraan barraan yookaan qubee dogoggoraan barraan jechoota 200 fi 20 fi 340 to'annoo keenya to'annoo waajjira barnootaa jala ooleera. Isaan kana keessaa bara baajataa kanatti kan sirratee jechoota 22,300 fi 20 sirratanii jiru. Inni kan biraan sirna tuqaalee irratti baay'ee ilaallee turre fakkeenyaaf qoodduun iddoo isaa malee galee barreeffame qoodduu 43 fi 260 waajjirri barnootaa to'annaa jala oolchee jira. Sana keessaati kan sirratee gara qoodduu yookaan koomaa ka jennu kana 346 tuqaa afurii hudhaaf mallattoo irraa jeffannaa iddoo isaanii malee galanii barreeffaman kitaabilee adda addaa maxxansa adda addaa irratti argamanii jiru. Kun to'annoo waajjira barnootaa jala galee jira. Sana keessa ammamtu sirrate kan jedhu 3,647 sirrataniiru. Hudhaa fi mallattoo irraa jeffannaa iddoo isaanii malee galan. Kan biroon immoo gaaleera irraa fi gaaleen dogoggoraan barraan jiru. Keessumatti gama mallattoo hudhaatiin bara baajataa kanatti karooraa ol argamee jira. Innis mallattoon hudhaa iddoo malee barreeffaman miiliyoona 3 fi 768 jira. Kana keessa haga ammaatti iddoo isaaniitti kan deebi'an jajjabinaaf hojii hooggansa koo jalatti hojjetameen hudhaan miliyoona 1 deebi'anii hudhaan miliyoona 2 ol ta'an ammayyuu bakkee jiru. Egaa rakkoowwan gurguddaa gama qulqullina barnootaan jiran kana keessatti eenyutu miidhaa kana gaggeesse kan jedhu tokkoffaa irratti barsiisonni ga'umsa hin qabne manneen barnootaa keenya irratti heddumminaan ramadamuudha. Kan biraan barattoonni illee barnoota hordofuu dhiisuudhaan baay'ee haala hamaarra jira. Kan biraan hooggansi rakkina qaba. Gama kootiin hooggansi walii rakkina qabaachuu danda'a isa kanarratti. Kanaaf iyyuu akkamitti sirrachuu danda'a kan jedhu gara fuulduraatti kaasuu hin dandeenya. Garuu akka walii galaatti maaltu raawwatame kan jedhu gabaasa kana keessatti gama waajjira barnootaatiin gama gamne kan lafa keenye inni sirriinsa akka walii galaatti persentiin hin kaanne persentii 9.4 raawwii sirrii. Gabaasa keessatti immoo akkam goona kan jedhu gaafa mari'annu raawwiin bara baajataa kana keessatti raawwatame persentii 99.9 jedhamee uummataaf gadi habuu. Sababiin isaa keessoo keenya akka jirutti qabannee uummataaf kan gabaafnu garuu haaluma qabatamaa waggoota darban baroota darban hojjechaa turreeni 99.9 goonee keenya jira akka waajjira barnootaatti raawwii olii galaa jechuudha. Mi'a ammatti barnoota hooggantaa jechuudha. Hoogganaa waajjira barnootaati. Ani kana jedhu waajjira biiroo barnootaa sadarkaa kanarra jiru hoogganuu jechuun tishoo gaalee okkolaa fi gaalee fiigaa funaananii riippoortii dhiyeessuudha. Kana sadarkaa biyyaatti caasaa gubbaadhaa hamma godaatti diriiree jiru irratti akkamittiin istiraakchariin barnootaa fooyya'uu qaba kan jedhu hudhaa bakkee keessa faca'ee funaananii riippoortii dhiyeessuudha. Ati ofiidhuma keessatti barattee waan jedhutu gaaffii natti taa'amna. Baratteetta. Moo baajetaa barnootaa waggaa kanaaf ramadame keessaati hamma ta'e murree si mana barumsaa galchuu nutti. I am sorry. Tol raawwiin kee mana barumsaa 82 ijaaruuf mana barumsaa tokko duwwaa milkeessite raawwiin kee persentii 4 ta'ee gabaasaaf garuu persentii 99.9 yoo jennee gabaasa. I am sorry. Ilaa isa kanarratti yaada waan laattu qabu xumurtee jirta. Hir'inni ga'umsaa hoogganaa hammam akka inni gadi fagoo ta'ee jiru nu agarsiisa kun. Jijjiiramni hundeedhaan akka barbaachisu nu agarsiisa kun. Ittiin deebi'a kan keetti rakkoo hin jiru. Maaliif raawwii booda gamaggamis waan itti deebinuuf jechuudha. Tolee
Ati seektara fayyaa hooggantaa? Yaa. Fayyaa hooggantaa? Ati fayyaa qabdaa ofii? Homaan jedhu mataa magariisannoota nama dhukkubdii malee fayyaa. Amma hoogganaa jechuun uummata kana yoo dhiiftee namoota si jala hojjetaniif fakkeenya ta'udha. Waanuma kan biraa yoo dhiifte. Kaayyoon isaa bu'uurri isaa maali waan jedhu yoo dhiifte amma hojjetaan si jalatti hoogganamee jiraatu kun rifeensa kee kana yeroo ilaalu maal jedhasi? Maal fakkaata ammata? Waa'ee rifeensaa seektara fayyaa irra warra hojjennu biiroo olaanaadha kaanee amma booda ekstenshinii fayyaatti yeroon argannu. Yeroo man qabnu karooraa waggaa dhufuu keessatti yoo hin danda'amate hamma danda'ametti biiroo olaanaa sinuma irraallee jalqabe manni mataa biiroo keessatti akka banamuuf maashiniiwwan sadarkaa gaarii irra jiran bitamanii manni mataa akka jalqabu karoora keessaa qabna isa kana dursitanii kaaftan malee. Amma yeroo qabdanii jechuudha kanaaf jala jala ishee qofa ofirraan bitanii dhiistu. Kaaxinnoo erga sana hojjechuu jalqabanii kaanee dhannee tokko immoo yaallaa ammasti namni biraa iddoo keenya ta'a akkasumatti yeroo baay'ee. Tole raawwii karooraa kan keessi kurmaana isa kanarratti akka karooraatti dhiyeessite waan ani ilaalee jira. Bara kanatti hospitaalota sadarkaa naannootti hedduu dhaabuudhaaf karoorfatta. Mee karooraa fi raawwii keessani irruma irra keessa dubbannu. Jalqabuma irraa hoggansa kanatti dhufuun kun reefuu gara waggaa 3dha. Ani dhalootuma kootiin hospitaala wajjin badaa walirraan fagaannu hospitaalumatti naladheesi. Guddinni xiqqoollee waggaa muraasa achitti guddadhe. Dhugaa dubbachuudhaaf mana barnootaa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'ina yeroo baradhu an mana keenya jiraataan ture. Tuma manni jiru naannoo hospitaalaatti mana kiraayii fudhadhee jiraadha. Hospitaalaa wajjin walirraa fagaachuu waan hin dandeenyeefi isumadha har'a kan sadarkaa hoggansa kanaatti nu fide. Tole egaa karoorri keenya bara baajataa darbe kanarratti hospitaalota 70 ijaaruu ture. Akkasuma buufata fayyaa 10 buufata fayyaa sadarkaa isaanii eeggatan 10 kan biraan du'a namoota ziyaannee kan karoorsine hin jira. Warroota kana lakkoofsaa yoo isinitti hospitaalota 70 karoorfanne keessaa hospitaalli tokko guutumaan guutuutti xumurameera. Yeroo dhiyootti isinis iddoo argamtanitti inni eebbifama jedhamee yaadama jennees karoora qabna. Hospitaalli kun egaa xumurameera gaafa jennu mana fincaanii tokkuma qofa qaba. Amma hamma haalli tokko mijeetutti dhiirris durbisi waluma danda'anii iddoo tokkotti akka fayyadamanidha kan karoorsine. Bishaan waan jedhamu hospitaalicha keessa hin jiru. Bishaan walii galii isaan jiru. Kan biraan hospitaalicha akkuma waliigalaatti kellaa hin qabu. Kellaan ittiin ijaaramne. Mastaawotiin isaallee ganaa gaggalaa. Innuma gala jennee abdii qabna kan hospitaalli xumurame kun sadarkaa kanarra jira. Buufata fayyaa 10 karoorsine. Afachu. Tole hospitaalli xumuramee jira. Eebbisiifamuuf qophaa'ee jira. Mana fincaanii hin qabu. Hin qabu. Of ilaallees hin qabu. Hin qabu. Kellaa alaas hin qabu. Balbaloonni ittiin kaa'amu. Kanaaf dirree kubbaa miillaa irratti. Egaa inni kuni baajata hospitaala 70 qopheessine duwwaadhaan hospitaala tokko irratti baay'ee gadi fageenyaan kan hojjenne milkaa'inni kun argamuu kan danda'e kanarraati. Hospitaaluma of danda'e tokko ijaaruu wayya 70 callisanii iddoo kakkaa warra waan jedhu irratti mari'anne. Egaa gama buufata fayyaatiin buufata fayyaa 10dha kan karoorfanne. Hundumti isaa hin xumuramne dhagaa bu'uuraa keenya irra. Baajatas ofirraa hin qabnu waan tokkoyyuu kan buufata fayyaa kanaaf qabame baajatas finneerra dhagaa bu'uuraa immoo keenya irra. Ani kanan jedhu baajatti buufata fayyaa 10 irra badame dhumee kan kaa'ame garuu dhagaa bu'uuraa qofa. Baajata buufata fayyaa tokkoof ramadamu dhagaa bu'uuraa tokko ittiin keessuusin maaliin keessuusin warqeedhaa?
Inni kun egaa akkas miti. Baajati kun hospitaala keessas kan gaggalee jira. Akkuma tattaanittidha. Namootis lafitti fayyadaman jira. Konkolaataatti illee yeroo dhagaa bu'uuraa kaa'uu deemnu konkolaataa 40-50 deema. Gaaziitti bituu jira. Kanumatti dhuma malee wanti addaan jiru. Eeshi darbuu nan danda'a? Bara kana namoota du'u jennee yaadnee karoorsinee akka seektara fayyaatti namooti 1225 hindu jennee yaadnee karoorsinee dhugaadha isa kana gaafa dubbadhu akka seektara fayyaatti baay'een boona. Egaa karoora namoota du'anii 1225 tuqaa 52 tuqattiin kun egaa namoota akka gaaffii hin taane daa'imman utuu hin dhalatin du'an faan jiraachuu danda'u isaan kana tuqaadhaan qabanne. Egaa koronaanis dhufee sababoota adda addaatiin namootis karaa irratti hafanii iddoo adda addaatti boqochuudhaani karooraa ol namooti 64,432 tuqaa 78 seektara keenya jalatti kan bulanii addunyaa kanarraa godaananiiru kun milkaa'ina guddaadha. Galatooma baay'ee waan wal jajjabeessuu qabnudha natti tola gaafsa keessatti jajjabeessaa. Waggaa dhufu immoo kana caala akka raawwachiifnu abdii qabna. Kan biraan eksteenshiinoota fayyaa gandoota irratti ijaaruudha. Isa kanaaf egaa baajetii waggaa darbee naannoo birrii miliyoona 130 ture. Har'a kan kaazinaa keenya jiru birrii 30 duwwaadha. Eksteenshiiniin ijaarames immoo hin jiru. Inni kun akkamitti ta'e waan jedhu irratti kana jennee waan keenya yoo dhabne iyyuu birriin kun dhumuusaa garuu bira keenya irraa. Raawwiin keenya kan biraanii pilaanetiin waajjirri fayyaa dubartoota ulfaa fi daa'immaniif dhiyeessu fayyaa hojjettoota fayyaa keenyaa giddu galeessa godhachuudhaan utuu achi hin bahin achitti isaanitti nyaatanii fixanii akkatti saba tajaajilan goonee jirra. Kun dhugaa dubbachuuf baay'ee waan ajaa'ibsiisaa seektarri kana hojjete jira jedhee yaadu. Hojjettooti akka biyya kanaatti mindaa nyaachaa jiru jechuun waan hin danda'amneef seektarri keenya kana gadi fageenyaan irratti hojjete. Egaa dhumarratti karoorri keenya seektarri fayyaa karoorri isaa persentii 100 ture bara kana. Persentii 100 karoorfanne. Sabi keenyas nu bukkee dhaabbate hojjettooti fayyaas nu gargaaraniima. 2.5% hojiirra oolchuu dandeenyeera. Raawwiin keenya 2.5 ta'a. Egaa uummati keenya rakkina keenyas beeka yoo soomne badaa qaaniin qabu waan ta'eef jennee seektarooti namooti na jala jiran wal geenye barannee raawwiin keenya kun 86.25 sabatti akka gabaabamuuf murteessineeti kan dhumne. Gara laafni saba keenyaas beekamaadha. Rakkina nu keessa jiru sin beeku waan ta'eef jennee kan itti murteessinee dhumne hojiin amma ammaatti hojjetame kan bara kana kana fakkaata kan keenya. Tole haa ta'u. Akka seektara fayyaatti ga'umsa guddaa sirraa arge baajata kee keessaa kaazinaa kee keessatti birrii 30 hafuusaati. Birrii 30 hafe. Nama 12,000 du'a jettee karoorfattee karooraa ol namni 62 du'e. 64 du'e. Waan an jedhu beekon. Fayyaan uummataa harka keessan jira. Isa kanarratti akkamiin harka wal qabannee galfata uummati kun ofii agabuu bulee sitti laate kana uummata kana akkamittiin fayyaa isaa tajaajilta jennaan nyaata dubartoota ulfaaf dhufee hospitaala keessatti nyaata. Still I am sorry. Gama kan keetii irrattis gara duubaatti walitti deebi'a. Eenyu seektara bu'uuraalee misoomaa fi humna ibsaa kan hoogganu.